Amma erga injifatamtanii mootamtanii maal godhuuf yaada qabdamme doktor naa himime dafe. Lollee injifannee wareegamnee Itoophiyaatti fufsiisna malee. Abadan tayattuun gaaratti galee qabsoo dhiirti gootu godhuudhaan hayyeegaa hoggansa keessan gama badhaadhinaan irraa haramitti of jijjiirame hammaan tanatti. Hattummattiif jijjiire. Ati hoo maaltutu hannas dhorke? Harriti cufaa turte. Hayyeegaa nuuf galee jiraati hannarratti ol qabdan malee uummata Oromootiif miti. Uummata Oromoo hatuu irratti wal qabdan qabsoodhaati itti fufa. Afaan Amaaraatiin akkam jetteen itti himtan gaafa san silaamee isin? አንዳንድ ሾልኮ የገቡ ሌቦች አሉ ጀነት በብያላ ቱርተን ዶክተር ሃንጋሳ ኑቲ አኒ አክቲቪስት ለቴ ቱርቴ አማቲ የሮ ማ ኸነቲ ማሊሜ አን አክቲቪስት ዳሚት ኸበጀሞ ኤርጋ ፊለማ ኡመታ ታቴ ኸበጀሞ ታቴ ማ አዝባቴ እያ ኦልተካ ሰሬቲ ስቴፋን እንቀበነ ኡሱን ደንዶ ዶክተር ተነኻ ዮ ፍራዴ ሲተነ ወመንተና ሙደምተኒ ጅርተኒ bakkitti dheeysinuun jiru. Waggaa soddon guutuu OPDO'n Oromoo ajjeesaa jiraachuun dhugamoo soba? Dhugaadha. Dhugaadha. Shira hojjetamee jira. Ayyee doktor Tanakaa abbootii gadaa Karrayyuu OPDO'n maaliif ajjeefte? Eenyu jettee ajjeefte? Shaneedha jaalee akkas godhan. Jarri shanee miti immoo. Eenyu duuba isaan ajjeefaman summee? Uummata Oromooti. Hayye doktor Hangasa eenyutu ajjeese abbootii gadaa Karrayyuu eenyutu ajjeese hoggansa kamtu ajjeeseme? Hoggansa waan hojjetu hin beekne. Doktor Tanaka hoggansa akkamii hoggansa akkamii? Haantummaa saba isaan qabne. Hayye doktor dhugaa baasaa jirtaati mee yakka kana namni hojjete eenyutti haa gaafatamu jettameetima? Komishinari poolisiitiin. Araarsaa Mardaasaa. Yakka duguuggaa sanyii kana raawwatame kanaaf badii eenyuti mee? Badii hoggansaati. Waraanni yeroo leenjifamu akka Oromoo fi sabboontota Oromootii fi hayyoota Oromoo ajjeesuuf leenjee? Akkatti inni leenjee tukkasi. Tun poolisoota dhimma kana raawwatee hin laallatu. Ajjeechaa lubbuu ilma namaa kana waraanni ittiin gaafatamu duba? Waraanni dirqamatti kan namni raawwata. Hayye doktor Tanakaa mootummaan biltiginnaadhaa uummata Oromoo ajjeesuun kun fedhii keeti moo fedhii uummataati? Abaa'uun fadhiitii. Doktor Hangasa eessa bakka buute mee ati kutaalee Oromiyaa kana keessa eessa bakka buutee hojjechaa jirta amma yeroo haasoitu kanatti ati eenyu taatee haasoitu? Ani paarlaamaa keessatti ganda afurii fi aanaa afurii fi magaalaa takkaan bakka bu'e. Mee haanoo ibsi bakka magaalatan bakka buute? Itoophiyaan guutuullee na laallatti. Mee ati uummata kamtuutu si filate? Yakka mootummaan gaggeessaa jirtu falmuudhaaf eenyutu si filate? Buleeyyan kiyya uummata kiyya kana filate kan cinaaksan keessa jiru. Yakka mootummaan raawwatu kana afaan Ingiliffaatiin mee nuu himuu dandeessaa? We have a freedom to speak the truth. Bu'u qaban uummata keenya mataa uummata keenyarraa. Dhiyaachuu qaban seeraaf. Doktor Tanakaa akka Mallas Zeenaawii jeetti baay'ina uummata Oromoodhaa xiqqeessuun ni dandeemaa jedhe. Haaluma san Doktor Abiyyiinis ni dandeemaa jedhee uummata Oromoodhaa kutaa fi amantiin adda qoqqoodee bibbitaa jira. Dhugamoo soba wanni? Uumaatu dhuga. Wahuma wayyaaneen godhaa turte hattummaa irratti. Gaaffii deebii feetiif baay'ee galatoomii gooma wayyaaneen godhaa turte Abiyyis godhaa jira. Sanumaan wal fakkaatti jechuudha. Sirrifachiisa. Waan nu rifachiisu waan qabdu gaa abbaa fi ilmaa gooma abbaan hojjetaa ture ilmoonis hojjetti takkanaatiin siin jaaqa. Kanaafuu sirreessuu qabaa jechuudha. Si namni hudduu Doktor Abiyyi jala facaasuuti akka sirreessutti himiga. Doktor Tanakaa Doktor Abiyyi maal dalagaa ture? Waggaa 27 dabran san maal hojjechaa ture? Dafi. Yaane hojii qabeenya uummataa saamaa bahe. Amma Doktor Abiyyi fi jaleewwan isaanii maal hojjechaa jiran? Daandii hoteelaan itti ijaara jee daandii guddaa gaafa wayyaanee kannanii fi beeka. Daanduma karaa deemu kana haruma simintoo dirree dhawaan tumbi. Mootummaa PP kana akkamitti ilaalta amma ati duba maal jettan? Roorroodhaa jechuutu hundi.
mootummaan hattuun saamtuun yertuun bilxiginnaa kun akkam ta'uu qabaree mantana. Mootummaan hattoon kanaa cabu qaba kanaaf itti gaafatamni dhufu qaba jechuudha. Saaxilli nuti deemnu kun. Amma rakkoo maddi nageenyaa kan ta'e eenyu jettanii yaaddan namni rakkoo Oromoorra fidaa jiru kun? Mootummaa keenya. Hoggansi mootummaarra jirus. Amma akka yaada keessatti hoggansi mootummaa bilxiginnaa kan uummata Oromoo ajjeesaa hiraarsaa jiru kun akkam ta'uu qaba jettameeti? Heeraaf dhiyaachuu qaba. Hattuun akkamii biyya bulchaa jirti mee hattuun akkamii biyya bulchuu dandeessi? Hattuun amantiin qabdu. Hattuun hoggansa ta'uu hin dandeessu. Maqaa hattootaatii fi saamtotaatii fi ajjeeftotaa kana biyya midirraa hanga fiitii akka nu dhiyeessitu abdii qabna. Maqoota namootaa hunda fideetiin isinii dhufaa jechuudha. Qophii saaxila sadaffaatiin hanga walitti deebi'utti nagayaan turi. Nagayaan naa tura.